Viidiyoo kana ilaaltanii akkasiin dhiphattan yookaan akkasiin boossan akkasiin gadditaniif osoo hin taane akkasiin waan hundumarra jajjabaattanii uumaa keessan kadhattaniif duwwaadhaaf isiniif hojjechaa jira. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ashama harka fuune akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii. Egaa viidiyoo kana gubbaarratti akkuma isinitti argisiisaa jiru micayyoon tuni Beeruutiin keessatti lubbuun ishee dabarte jedhanii karaa TikTokitti micayyoon tokko reena hirgitee turte. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yaa ta'u kan maal godhuree lubbuu jechaan akkatti ishiin baatus guyyaa baatus hin beekan waan ta'eef balaa kamiin tasa rafanii achumaanis hafuun hin jira waan ta'eef wanti godhan hin jiru. Maatii ishiitiif fi firoota ishiitiif jajjabina hawwinaa akkasuma immoo obboloota keenya biyya kana keessa irra jirtanaaf hiroomaa miti isiniin jedha. Obboloota kiyya dhugaa Rabbii hojjechuudhaaf illee keessi koo baay'eetu na didooyi. Garuu immoo waan dhugaa irraa ta'e tokko maal seetan ijoollee naannoo sana jirtanii isin of eeggannoo barbaachisa. Gizeen of eeggadhaa isiniin jedhus akkamitti of eeggattanii dandeessu? Hin danda'amu waan ta'eef micayyoon kun fakkeenyaaf isaan bira hojjetti ta'a. Jarri nama sadiidha kan biraa du'echaadha. Ijoollee sadii fi abbaa manichaatii fi haadha manittii jechaadha. Innaa lubbuu sana wajjiniin isaa wajjiniin lubbuu ishee dabartee waan jedhanii haasa'aniif kanarraa immoo kan hafee lubbuun ijoollee Itoophiyaa 8 jedhanii taasa'u. Garuu hammam dhugaa akka ta'ee fi hin beeku ani hammam dhugaa akka ta'e ani akkuma isiniin jedhe viidiyoo irraa hunda hin haasa'u. Garuu waan tokko akkasiin eenyu jettaniif qofa isinitti haasa'a malee micayyoo tana wanti godhan hin jiru waan ta'eef namni kamiyyuu deemee tanaan dalagadhee jijjiiradha. Guyyaa immoo hin beekan ka guyyaa lafa kanarraa deemanii guyyaa hin beeknu waan ta'eef kanaaf immoo dhiphannee yaadda'uu hin qabnu. Anamma micayyoo tokko baay'ee dhiphadha baay'ee yaadda. Micayyoon kun keessan na dubbistee lakkoofsa kiyya qabattee dhuftee warrattee na dubbiftee lakkoofsi immoo beektu waan ta'eef yoo namni isu seefii godhatee malee isiniif hin baasu jechaadha. Micayyoo tana yeroo guyyaa 3 guuttee jirti na dubbisaa turte. Baay'ee isaan safara isaanii hojjedha na biraa na bukkeedha. Manatti nagatanii faa ba'anii naan jettee turte jechaadha gaafa duraayi. Innaa guyyaa 3 guuteera micayyoo sun bakka dhaqxerree hin beeku. Suuraa ofiishii gubbaarraa hin qabdu. Suuraa quraanaa qofa irraa qabdi jechaadha micayyoon tuni. Innaa baay'ee tokko dhugaa Rabbii keessi koo na dhiphata. Yeroo baay'ee onlaayinii irratti nan ishii ilaalaa argachuu hin dandeenye lakkoofsa madaamii ishii yookaan hin qabu ani. Ishii seefii godhatee waan dhuftee na dubbistee na taasoftee baay'ee dhiphatte baay'ee cannaqamte. Obboleettii tiyyan cannaqamee lakki du'aa godhadhu. Akkuma amantii keetti jechaa ni jajjabeessan ture. Garuu arrammoo nan jajjabeessadhee hoggaan naqu guyyaa 3 dursee irraa baatee jirti. Akkam akka ishiin taate garuu hin beeku jechaadha. Innaa Rabbiin lafa ishiin jirtutti yoo lubbuudhaan jiraatte ishee haa tiksu isiniin jedha. Micayyoo tana ammoo wanti godhanis hin jiru. Homaa wanti godhanis hin jiru. Olii dhufte waan ta'eef waan olii dhufte akkatti lafa kanarraa deemanis hin beeknu. Obboloonni keessattuu raafama cimaa keessa jirtan obboloota kiyyaa daraa keessan obsaa wanni godhan hin jiru waan ta'eef wanti godhan takkaallee hin jiru. Isaan ofii isaaniitiif bakka wanti kun jiru irraa ofii isaanii baqatu malee ijoollee keenya fuudhanillee baqachiisuu hin dhaqanii. Kanaaf isin immoo obsaa isiniin jedha. Waan hundumaaf iyyuu waan goonus waan hin qabneef garri itti tarkaanfannus waan hin jirreef amma kana keessatti garuu dhaabachuu obsuu kadhachuu duwwaadha jechaadha. Kanaaf baay'ee yaaddoo nuti taatee jirti. Homaa miti isiniin jedha obboloota kiyyaa. Wanti dhufus wanti godhamus waan hin jirreef ijoollee baay'ee miidiyaa irratti waan baay'ee haasoftu nan arga jechaadha. Ijoollee as keessa jirtanii kan keessanii nuuf baqqaashoo gara biyyaa galuu dandeenya biyyatti akka nu fe'anii jettu. Biyyatti maaltu nama fe'a kunoo as fe'aa jiru ijoollee. Ani waan na dhibe keessaa tokko bar ani as keessa jirtu yoo akkatti galtu dhaabaatiin jirti. Ganaa immoo daldalan biyya keessaa immoo birrii isaa nyaatee warratee ijoollee afaan hin beekne ijoollee aaraa biyya kana gashaa jiru jechaadha. Biyya ofiifuu nagaan qabne biyya ofiifuu akkanatti lola keessa jirtu ganaa hoggaa ijoollee homaa hin beekne kana asii asee fidani maal jechuudha.
ana kana bichaadha kan gaaffinatti ta'e akkamitti namni biyya tokko keessatti biyyi sun eega nagaan qabne in argu hin dhaga'u ijoollee baadiyyaa gubbaarraa moo dhuftee gara kana yeroo fidan afaan hin beekan miidiyaan hordofan amma ijoolleen kun jechaan biyya arabaa deemnadha malee garuu immoo aaraa yeroo akkanitti fe'anii too biyya kana keessatti dhufamee maaltu isinitti dhaga'ama obboloota kiyya nuyyuu akkatti keessaa baanu barbaanna isaan immoo ganaa ijoollee aaraas fidu jechaadha. Kanaaf akkasii isiniin jedha homaa itti wanti godhamu siin jiru waaqayyoon bichaa kadhadhaa adaraa keessan innumti manaa sin baase kuni dabarsee ibidda kanatti akka isin hin laanne waaqayyoon kadhadhaan isiniin jedha akkuma amantii keessanitti miidiyaa hundarra walii gadi deemtanii hordofuu bichaa osoo hin taane adaraa sa'aatii qabdan daqiiqaa xiqqittuu yaa ta'u dhaabbadhaati taa'aati bakkuma jirtan sanatti ol fudhattanii osoo hin taane sagalee keessuma keessanitti waaqayyoon kadhadhaa akkuma amantii keessanitti du'aayii keessanis godhadhaa yaa rabbi yaa zamanaa na baafte dabarsitee nan kennin jedha dhugaa rabbiiti namni kadhatu in oola malee hin nyaatamu gaafa si yaada keessan baajjajjanii as laaltanii achi laaltanii kanas viidiyoo kanas sanis laaltanii boossanii wanti hundimmoo dhugaa miti amma akka dhugaa ta'e hin beeku ijoollee Itoophiyaa 8 jedhu takkittii kana qofan argee amma jechaadha. Amma akka dhugaa ta'e hin beeku wanti kun wayii immoo 8 isaan jedhan kun wayii xiqqoo ta'uu danda'a. Kanaaf waan akkana kana jira siniin jedha obboloota kiyyaa adaraa keessan du'aadhuma keessaniin kadhatan godhadhaa'e waaqayyoo nagaan sin baase nagaan sin agashu amma xiqqoodha malee booda hin tasgabbaa amma tasgabbaa'u kanatti immoo isin immoo obsaa siniin jedha tasgabbaa amma bokkaan roobna nufa dhiisa lolli dhaabatamaa miti siniin jedha. Kanaaf garri isaan deemanii jiran bakka jechaadha bakka jarri isaan wal lolaniin kun jiran dhaqu jechaadha bakka sana malee warra naannoo kana jiru hunda miti isiniin jedha. Kanaafuu obsa obboloota kiyyaa obsuu malee wanti tokko hin jiru garri keessaa dhaqanis hin jiru waan godhanis hin qabanii isaan yoo ofii isaaniitii deeman ofii isaaniitii ba'u malee kottaa ijoollee Itoophiyaa kana kottaa hojjettuu keenya si fudhanneetu nu wajjin baatan jedhan takka malee micoon tokko amma dheengaddaa online irra baddinaan jettee jirti ba'anuun jedhanii baane shaanxaa keenya dhaqanneettee egas immoo irratti hin deebine wayin waayifaa dhabuu danda'a akkanaa kun ijoollee yoo isaa wajjin hin baate waayifaallee dhabuu dandeessi waan ta'eef odoo lakkoofsa bakka madaabishiillee kan qabdan ta'e dawwaltanii gaafattu siniin jedha waan hundumaaf iyyuu waaqayyo jira adaraa keessa waaqayyoon kadhadhaa irraa hafaminaa obboloota kiyyaa obboleettii keenya immoo boqonnaa ishii dhafaa kennu kaa inni lafarraa inni ishii dide inni waaqarraa ishii haasimatu siniin jedha carraadha wanti hundumtuu waan godhanis hin jiru siniin jechuun barbaadaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa laayikiillee godhaa sheerii godhaa adaraa jajjabaadhaa siniin jedha baay'ee turtii.